Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilma, Waaqa Hafuura Qulqulluu, sadii tokkodha jennee ni amannaa. Ameen. Hordoftoota gola Yididaa YouTube biyya keessaa biyya alaa taa'uudhaatiin karaa gola Yididaa YouTubeidhaa kan nu daawwataa jirtan. Bakka jirtaniif lafa jirtan hundattuu nageenya Waaqayyoodhaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Waaqayyo Waaqni keenya fayyisaan keenya qorichi keenya ilmi Waaqayyo ilmi durbee Maariyaam Kiristoos Yesuus saatii kanaaf yeroo kana nuu kennee akka nuti isa galateeffannu akka nuti isa jajannuudhaatiif kan nu ayyame maqaan isaa kan galateeffameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akka ayyamaa Waaqayyo ta'e har'a daqiiqaa muraasaatiif kan nuti wajjiniin ilaallu Waaqayyo ni qopheessaa kan jedhudha. Seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 8 gubbaa irratti jecha barraa'ee jirudha. Waaqayyo maal godhaa? Ni qopheessa. Yeroo baay'ee rakkoon namoota baay'eedha. Waaqayyo irraatii amantii dhabuudha. Yookaan immoo Waaqayyoon wanta tokko gaafannee wanta Waaqayyoon gaafanne sana akkamitti nuuf godhaa? Eessatti nuuf godhaa? Karaa eenyuutiin jennee yaadota baay'ee kaasna. Kun immoo Waaqayyo irraa amantii gara dhabuutti nama geessa. Fakkeenya tokko isinii kaasuun barbaada. Maanguddoo tokkotu ture. Maanguddoon kun yookiin haati kun yeroo hundumaayyuu Waaqayyotti kan amanan inni na jiraachisaa inni na sooraa jechuudhaatiin kan jiraatan dubartii tokkotu jiratu. Waaqayyo na jiraachisaa, Waaqayyo na sooraa jedhanii kan Waaqayyoorra abdii kaawwatanii amantiidhaan kan jiraatan dubartii maanguddoo tokkotu ture. Waanuma barbaadan hundumaatiif iyyuu yaa Waaqayyo ati naaf kenni jedhaniitu kadhatu. Waan barbaadan hundumaa yaa Waaqayyo ati naaf kenni jedhanii Waaqayyoon kadhatu. Yeroo hundumaa waan kadhatan irratti Waaqayyo gaafa isaaniidhaaf kennuu fi Waaqayyoodhaan ni galateeffatu. Waaqayyotti amananii jiraachuu isaanii irraan kan ka'e ollaa inaafoo qabu turan. Ollaa itti naafee jiru. Maal dubartiin kun yeroo hundumaa akka wanta Waaqayyo isheedhaaf kenneeti yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u jetti. Waaqayyoon galateeffatti. Kanaaf dubartii kana ilaaluu qabnaa, qoruu qabnaa jedhaniitu mari'achuu eegalan. Yeroo kana guyyaa gaafa tokkodha. Kottaa akkas goonaa jedhan. Dubartiin kun yeroo hundumaa Waaqayyo naaf kenni jetteetu kadhatti. Akka wanta Waaqayyo gadi bu'ee isheedhaaf kennuufi. Kanaafiyyuu kaaneetu qorraa jedhan. Maal goona ni qorra? Walii galan akkamitti qoruu qabna ree? Utuu isheen gadi hin bahin balbala ishee jala buna, zayitii, sukkaara. Buna, zayitii, sukkaara balbala ishee dura keenyee dhokannee ilaalla. Waaqatu naa kenne jettee fudhatte ta'ee inni dhiiste ilaallaa jedhan. Irratti walii galan. Ganama obboroodhaan ka'aniitu balbala ishee dura zayitii, sukkaaraa, buna kaa'an. Dubartiin kunis akkuma amala isheetii kadhannaa ishee xumurtee yaa Waaqayyoo ati naaf kenni jettee akkuma amala ishee bartee isheetii Waaqayyoon kadhattee balbala mana isheetii gaafa saaqtee jettu balbala mana isheetii jala kan taa'ee jiru buna, zayitiidhaaf sukkaaradha. Buna, zayitii, sukkaara. Carroo humnaan akkasittidha. Gaafa carrooman kunoo akkasi. Dhufee balbala namaa jala taa'a. Amaatii malee tokko malee ofii isaatiin deemee dhufeetu balbala jala namaa taa'a. Maanguddoon kun galanni siif haa ta'u. Ani kanaan dura mana kee dhufeetanii si kadhadhaa. Har'ammoo manuma kootti naaf fiddee jette. Har'ammoo manuma kootti naaf fiddee galanni siif haa ta'u jettee galateeffattee sukkaara, zayitii, buna ishee gaafa si ol fuutu. Eenyutu itti ba'a? Namoota warra ollaa isheetii warra inaafoo ta'an inaaftota sanatu itti ba'an kolfaatti dhufan seequu jammadan.
itti kolfuu eegalan. Waaqatu sii kenne kottu nyaattaa ittiin jiran. Badaa kana waaqatu sii kenneetiin nyaattaadhan. Kottu nyaattaadhan. Yeroo hundumaati kanadha. Waaqayyo naa kenni kana jettu. Akka wanta waaqayyo achirraa garbeessii kennu tokkotti waaqayyo waan matta turte. Kanammoo soba kee baasuudhaaf jenneetu numa warra ollaa keetiitu kana sirratti hojjete. Sukkaaraaf buna zayitii kana kan siif kenne waaqa utuu hin taane nutu si qoruudhaaf fidee mana jala kaa'ee jedhaniin. Amma utuu sin ta'e maal gootu? Maal deebistu qaama? Amma utuu si isa sagalee kana dhagaa jiru ta'eeti maal deebista? Maal ittiin jettamee natti himi? Gartee diinni kee rafee hin bulu. Wanta argattu irratti diinni kee rafee hin bulu. Irribaan qabu bara. Ati raftee bultamini? Ati nagaa kee fayyaa kee waaqayyoon galateeffattee waaqayyo kee jajattee isa wajjin waan jirtuuf abdii waan qabduuf isarraa galgala irriba furdaa isaa raftee bulta. Diinni kee garuu irriban qabu. Si salphisuudhaaf si xiqqeessuudhaaf namaa gadi si gochuudhaatiif diinni kee irriban qabu. Himmuu gubar. Waaqayyoon galateeffattee jiraachuu isheetti inaafan. Waaqayyoon kadhachuu isheetti inaafan. Warri ollaa isheetii. Kanan jedhu. Nutu argaan jiru malee inaaftonni meeqa naannoo keenya marsaniiru bara. Naannoo ati jiraattu. Bakka jiruu keetii, bakka jireenya keetii inaafaan meeqa mana keetti marseera bara. Jiruu keetti marsee jira bara. Kaayyoo keetti marseera bara. Bultii keetti marseera bara. Jireenya kee irratti marsee jira. Hojii kee irratti marseera. Inaafaa baay'een isaa. Ati garuu maal godhi? Waaqayyoon kadhachuu kee hin dhiibsiin. Waaqayyoon kadhattee gaafa inni sii guutu garuu isa galateeffachuudhaa booddeetti hin deebi'in. Dhugumatti waaqayyo garuu siif raawwata siif godha. Kanati gaafatte amantiidhaan kanati isa gaafatte siif raawwata. Ati garuu maal hin ta'in malee boodatti hin deebi'in malee. Rakkoon namoota baay'eedhaa waaqayyoon kadhachuu utuu hin taane bakka waaqayyoon itti kadhatan sana dhaabbatanii eeggachuu dadhabu. Waaqayyoon immoo hin kadhannaa. Maal godharee bakka dhaabbannee waaqayyoon kadhanne sana bakka dhaabbannee waaqayyoon waammanne sana hon jirru. Gaafa waaqayyo deebii keenya nuuf dhufu. Gaafa waaqayyo isatti himanne sana deebii nuuf kennuudhaaf gara keenya dhufu nuti iddoo sana hin jiru deemneerra bakka biraa jirra. Yaadi keenya achi hin jiru. Ilaalchi keenya achi hin jiru. Miilli keenya achi dhaabatee hin jiru. Rakkoon namoota baay'ee kanadha. Sana booda waaqayyoon himachuu. Waaqayyotti himata dhiyeessu. Waaqayyoon inumaan waammadha. Waaqayyoon inumaan kadhadha inni naan dhaga'u. Waaqayyotti nan boo'a inni mimmaan koon argu. Rakkoon keenya inni guddaan nutu dhaabbatee bakka dhaabbannee kadhanne sana dhaabbannee deebiin eeggannu. Achi deemnee sokkina. Gara maanguddoo kanaatti isin deebisa. Yeroo kana maanguddoon kun warri inaaftota ishee gaafa itti kolfan bitaa ishee mirgaa ishee dhufanii itti yaa'anii dhiira dubartiidhatuun jedhiin gara ishee dhufanii kolfuu jammara itti qoosuu jalqaban. Dubartittiin akkas jette. Ilaameette. Waaqayyo koo gooftaadha. Waaqni koo mootiidha. Kanaafiyyuu inni mootiidha waan ta'eedhaatiif gara mana kootii dhufuun isa hin barbaachisu jette. Gara mana koo dhufuun hin barbaachisu. Inni mootiidha. Waaqni koo inni waammadhu. Gooftaan koo inni mootiidha. Kanaafiyyuu gara mana kootii dhufuun hin barbaachisuufi. Kanaaf jedhee isin warra garboota isaatii gara mana kootiitti ergee galanni isaaf haa ta'u itti waaqayyoon galateeffattee zayitii ishee buna ishee sukkaara ishee fuutee manatti galfattee balbala mana isheetii cufatte. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Jireenya jiraannu kam keessattiyyuu waaqayyo akkasittiin hirruu keenya nuu guuta. Wanta nuti isa gaafanne wanta nuti isatti himanne hundumaayyuu kan nuu guutu waaqayyoodha. Nuti aangoo keenya qabeenya keenya beekumsa keenyaan utuu hin taane harjummaa isaa isa baay'ee ta'e sanaan isa danuu ta'e sanaan hir'ina keenya isa keessaaf isa bakkee isa argamuuf isa hin argamne hundumaayyuu inni nuu guutu waaqayyoodha. Maqaan isaa ulfaatu malee. Kanaafidha seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 8 irratti waaqayyo ni qopheessa.
Waaqayyo maal godha? Waaqayyo ni qopheessa. Nuti maal nyaanna yaaddofna, maal dhugna jennee yaaddofna, maal uffanna jennee yaaddofna, akkamittiin jiraadhanna, mana maalii keessa jiraadha jenna, biyya kamiin jiraadha jenna, jireenya akkamiin jiraadha jenna, wanti nuti yaadne hin jiru. Kana hundumaatiif iyyuu eenyutu qopheessa? Waaqayyotu qopheessa. Ati amma saatii kana keessatti yeroo sagalee kana dhageessu wanti baay'een si yaaddessaa jiraachuu danda'a. Yookiin waa'ee bultii keetii, yookiin waa'ee jireenya keetii, yookiin waa'ee jiruu keetii, yookaan waa'ee abbaa manaa, yookiin waa'ee haadha manaa, yookiin waa'ee ijoollee, yookiin waa'ee mana ijaaruu, yookiin waa'ee konkolaataa bituu, yookiin waa'ee maatii keetii, yookiin waa'ee firoota keetii, yookiin waa'ee obboloota keetii, yookiin waa'ee biyyaa. Wanti baay'een gaaffisitti ta'uu danda'a. Si yaaddessuu danda'a. Seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 8 Waaqayyo ni qopheessa. Isa si yaaddessaa jiru, si dhiphisaa jiru eenyutti kenni malee? Waaqayyotti kenni malee. Kitaabni qulqulluun akkuma dubbatu wanta si yaaddessu ba'aa ta'e isinitti ulfaatu hundumaayyuu eenyu irratti dhiisa? Waaqayyo irratti dhiisa. Akkuma dubartii kanaa nutis Waaqayyoodhaan waammannee jireenya keenya irrattis, jiruu keenya irrattis, karoora keenya irratti, waan hundumaa keenya irratti Waaqayyoon irratti waammannee wanta inni nuuf godhe hundumaa irratti immoo isa galateeffannee akka jiraannu eeyyama Waaqayyoo keenyaa nuuf haa ta'u. Kanaaf iyyuu yeroo hundumaa Waaqayyoon warreen rakkataniif haala ni mijeessa. Inni guddaan isaa garuu amantaa laphee keenyaati maleessa wanta nu barbaachisu Waaqayyo nuuf kennuudhaatiif amanamaa akka inni ta'e beekuu qabna. Waan nu barbaachisu hundumaa nuu kennuudhaaf Waaqayyo maalidha? Amanamaadha. Namoonni baay'een garuu abdii isarraa dhabu. Naa kennaa laataa? Naaf godhaa laataa? Naa raawwataa laataa? Akkas naa godhaa laata Waaqayyo jenna laata? Amantiirraa hin qabnu ta'ennaan akkuma kanadha. Wajjin deemuu hin dandeenyu jechaadha. Waa irraa argachuu hin dandeenyu. Amantiin keenya hir'uudha jaana. Hin danda'aa laatan jedhamu Waaqayyoon danda'aadha waan ta'eedhaaf. Inni amanamaadha waan ta'eedhaatiif waan hundumaayyuu maal gochuu qabna? Isatti kennuu qabda jechaadha. Ollaan qorumsaatiif jedhee buna zayitiidhaaf sukkaara biteetu maanguddoo sanaatiif geessuun isaa kadhannaan isaaniitu dhaga'ameefiti. Kadhannaan isaanii dhaga'ame agartanii Waaqayyo akka inni itti nama gargaaru. Dhugumatti Waaqayyo achirraatii waan hin nyaadhu waan hin dhugu naa kenni gaafa ittiin jennu Waaqayyo achirraatii akka saba Israa'el sanaatii mannaa samiirraa nuuf hin harcaasu. Xaafii yookiin boqqolloo bitee manatti nuun galu. Zayitii yookiin sukkaara bitee mana keenyatti nuun fidu. Maal mijeessa ree Waaqayyo? Namoota nuuf kennuu danda'an nuuf mijeessa. Garaa isaanii laaffisa. Akka isaan maal godhan? Waan nu barbaachisu sana qarshii isaaniitiin bitanii manatti akka isaan nuuf fidan taasisa. Kana caalaa Waaqayyo dhagaare. Kana caalaa akkamittiin haa dhaga'u ree? Kana caalaa akkamittiin haa dhaga'u? Kana caalaa akkamitti deebii nuuf haa laatu ree? Maanguddoo sanaaf akkasitti dhagayeetu deebii isaaniif kenne. Isaanis Waaqayyoon galateeffatanii jiraatan. Nutis jireenya jiraannu hundumaa irratti Waaqayyo wanta inni nuuf hin laanne, wanta Waaqayyo nuuf hin goone hin jiru. Isa inni nuuf godhe hundumaa irratti isa galateeffannee isaa wajjin akka jiraannu eeyyama isaa tola isaa nuuf haa ta'u. Isa nu gorse Waaqayyo Waaqni keenya maqaan isaa kan galateeffameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Araarsummaan haadha keenya dubaroo Maariyaamii eegumsa ergamoota Waaqayyo eebbaaf ayyaanni raajotaa suuqni wareegamtoota hunda keenya irrayyuu oolee kan bulee nuuf haa ta'u. Guyyaa kan biraa gorsa kan biraa barnoota kan biraatiin deebinee hanga wal agarruutti haga sanatti nagaa ta'a fayyaa ta'a. Gola Yidiidaa yuutuubiidhaatiif haarawwa kan taatan mana kanatti dabalamuudhaan subscribe gootanii mana kanatti dabalamuudhaatiin kanneen mana kanatti dabalamtanii jirtan immoo hiriyoota keessaniif viidiyoo sirraatiin daawwattan hundumayyuu qooduudhaatiin erguudhaatiin giruuppii garaagaraa keessatti tajaajiltan hundumaattiyuu ergitanii obboloota keessan mana kana keessan jirre nama tokkos haa ta'u nama lamas haa ta'u sagalee Waaqayyoo dhagaanii akka isaan ittiin jijjiiramaniidhaaf gara mana kanaatti akka affeertan maqaa Waaqayyootiin isiniin gaafadha. Guyyaa kan biraa deebinee wal agarraa haga sanatti nagaadhaan turaa horaa bulaa deebanaa. Galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya Waaqa jiraatu hundaa dabarsee.